Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummatarraa qophii kennaa ardaa ispoortii torban kanaa qabannee isiniif dhiyaanneeti jira. Qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Jibriil Muhammadii hanga xumuraa sagantaa kennaatti na wajjin tura. Fulbaana 26 bara 2023 kilabni kubbaa miilaa Manchester Cityin taphattoota 10 taphachuudhaan Nottinghamin mo'ateeti jira. Rodriin kaardii diimaadhaan dirree keessaa bahee taphoota jaan jalqabaa mo'achuudhaan qabxii 18 dursummaa isaatti itti fufeeti jira. Shaampiyoonaa bara dorgommii darbee Manchester Cityin miidhamaan taphattoota akka Jack Grealish, Kevin De Bruyne, Matic Kovzigi fi akkasuma jijjiirraa gannaa xumurameen ammoo Ilkay Gundogan, Real Mahrez fi Emerick Laporte fi Cole Palmer dhabeeti jira. Kun garuu taphootaan gammaa taasisan mo'achuu irraa isaan hin dhaabne ture. Bara dorgommii darbeetti cimsee Manchester Cityidhaan kan morkatee gareen kubbaa miilaa Arsenal akka dur baree darbii Londaniin hin injifanne. Tottenham waliin dirree isaarratti morkii taasiseen qabxii 2-2 xumurameeti jira. Cristiano Romeroon karra isaa irratti lakkoofsuudhaan Arsenal galchii jalqabaa argate. Bukayo Sakaan rukuttaa peenaalitii argateen galcheeti jira. Son galchiiwwan lammataa Tottenhamidhaaf lakkoofsisee son ergaa Harry Kane Bayern Munichiin galee dursaa taphattoota ta'eeti ture. Akkasuma bakka tapha isaa sarara fuulduraa cinaa yookaan immoo wiingar irraa gara jifataa duraa yookaan istiraayikaritti jijjiiramuudhaan taphataati jira. Tottenham leenjisaa isaa haaraa Postecoglou jalatti fooyya'insa guddaa agarsiisaati jira. Gaafiin jiru karra eegaa Mikel Arteetaan filataa irrattis tureeti jira. Aaron Ramsdale immoo baranaa Brentford irraa kan mallatteessan David Rayaan ta'a kan jedhudha mormichi. Rayaan Arsenal waliin tapha lammaffaa isaa taphatee jira. Rayaan kubbaa cimaa taphataan Tottenham Brennan Johnsonaan rukuteen 2 oolchuu isaatiin amantaa isaarratti gatamee mirkaneessee jira. Dogongorri Jorginhoon hojjateen garuu Arsenal akka qabxii 3 guutuu fudhatee hin baane taasisee ture. Declan Rice miidhamee dirree keessaa ba'uun Arsenalidhaaf oduu gaariin turre. Miidhamni isaa kun hangam dirree isaarraa isa fageessa kan jedhus hin tilmaamamne. Oduu biraan immoo Newcastle ergaa bara 1999 asii yeroo jalqabaadhaaf galchiiwwan guddaa jedhamaniin 8-2 mo'atee ture. Bara 1999 ture Newcastle kilaba Sheffield Wednesday galchii 8-2 kan mo'ate. Dilbata Newcastle seenaa Premier League Ingilizii keessatti kilaba jalqaba galchiiwwan 8 lakkaa'aman taphattoonni adda addaa 8 lakkoofsan ta'e ture. Sheffield United ergaa akka kilabaatti hundaa'ee tapha 4988 irratti yeroo jalqabaatiif galchii hagas ga'uudhaan mo'amee jira. Garuu bara 1933 Middlesbrough'dhaan 10-3 mo'ameeti jira. Liverpool imala jabaa jalqabeeti jira. West Ham waliin Anfield irratti morkii taasiseen olaantummaa Liverpooliin xumurameeti jira. Darwin Nunez fi Mohamed Salah ga'umsa guddaa agarsiisutti taphicha mo'atanii jiru. Amma Liverpool tapha tokko qofaa qabxii qoodachuudhaan 16 walitti qabachuun Manchester Citytti aanee lammaffaa irratti argama. Jalqabbiin isaa bara kanaa gaarii kan hin taane Manchester United Berlin mo'achuudhaan qabxii 3 argateeti jira. Waggoota 10 booda Manchester Cityf kan taphate John Evans kubbaa fageenyarraa Bruno Fernandof dabarseen Bruno Fernando lakkoofsuudhaan 1-2 mo'atanii jiru. Manchesteriif hamilee gaarii kan kennu ta'us taphichaan garuu caalamanii turani. Gareen kubbaa miilaa Premier League Ingiliz keessa taphatu Chelsean kilaba baasii guddaa baasuudhaan bara kana riikaardii qabateedha. Erga abbaa qabeenyaa Todd Boyle jala galee taphattoota ol adeemaa gatii qaalii mallatteessisee ture. Kilabichi leenjisaa duraanii PSG fi Tottenham Mauricio Pochettino qacaruudhaan ammayyuu qabxii gaarii argachuu hin dandeenye ture. Chelsean dirree isaa irratti 1-2 Aston Villadhaan mo'atamee jira. Leenjisaan Aston Villa Unai Emery kun qabxii murteessaadha.
tapha Newcastle waliin taphannees irrattis ga'umsa gaarii agarsiifnee turres jedha. Har'as itti fufuudhaan qabxii argachuu keenya gaarii ta'ee ammallee waan fooyyessuu qabnu baay'ee qabnaas jedhe. Manchester United 3-1 kan mo'ate kilabiin Premier League Ingilizii keessa taphatu Brighton ammas immoo Bournemouth 3-1 injifachuudhaan sadarkaa sadaffaatti ol dhufee jira. Bara kana gara liigichaatti kan makame Luton Town, Sheffield United fi Berlin taphattoota 6 irraa qabxii tokko qofa argatanii jiru. Bara kana gara liigiitti kan makaman Luton Town fi Sheffield United fi akkasuma Berlin taphoota 6 irratti qabxii tokko qofa argatanii jiran. Bara darbee xiqqoomaaf liigicha keessatti kan hafe Everton 3-1 Brentford mo'atee jira. Kilabichi abbaa qabeenyaa haaraa jala waan galeef jijjiirraa jaamajjiitti banamuuf maallaqa gaarii argachuu malaas jedhama. Itti aansuudhaan amma duree keenya lammaffaa irratti dursaa taphattoota Arsenaal Maartin Odegaard kontiraataa waggaa 5 kilabicha waliin mallatteessuu kan laalu ta'a. Fulbaana 22 bara 2023 taphataan sarara gidduu lammii Norway Maartin Odegaard Arsenaal waliin kontiraataa waggaa 5 mallatteessee jira. Taphataan umrii waggaa 24 kun Arsenaaliif taphoota 112 taphateen goolii 27 galchuudhaan yeroo 15ffaa ammoo kubbaa gooliidhaaf ta'u mijeessee kennee jira. Gayyaa 2021 Real Madrid irraa paawundii miliyoona 30 dhufee ture. Arsenaal seenaa isaa keessatti taphataa Premier League bara darbee keessatti ga'umsa olaanaa wayitaa agarsiisu ga'een Odegaard guddaa ture. Kilabni kun bara darbee Premier League keessatti Manchester Citytti aanuudhaan lammaffaa ba'e. Dorgommii Champions League waggaa 6 irraa fagaatee turetti deebuus danda'ee jira. Arsenaal waliin kontiraataa haaraa mallatteessuun sababoota hedduudhaaf anaaf salphaa ture jedha Maartin Odegaard. Keessumattuu akka gareetti hojiin amma hojjechaa jirru adda kan jedhu Maartin Odegaard qaama garee kanaa ta'ee itti fufuun fedha kooti. Amma iddoo tasgabbiin akka mana kootti ilaalee keessatti hojii koo hojjedhus argadhee jiraas jedha. Garee biyya isaa Norweetti dursaa kan turee fi hanga ammaa waancaa 53 kan nyaate Maartin Odegaard Arsenaal waliin hanga bara 2027 hanga 28 turuudhaaf walii galteerra ga'eetii jira. Odegaard bara kana tapha 7 irratti goolii 3 Arsenaaliidhaaf galcheetii jira. Dorgommii akka Awurooppaatti maqaa guddaa qabu tapha Champions League roobii darbee PSV waliin taphatan 4-2 mo'atan irratti goolii akkaan jajamte kilabichaaf gumaachee jira. Kanaanis beekamtii argateera. Leenjisaan Arsenaal Mikael Arteetaan Odegaard Arsenaal waliin kontiraataa waggaa dheeraa mallatteessuun kanneen kilabicha waliin hidhata qabaniif oduu gammachiisaadha jedhee jira. Dursaan keenya kilabicha keessatti kabaja kan qabuu fi kilabichaattis taphataa kabaja guddaa horeedha kan jedhu Arteetaan fakkeenya taphattootaatti dandeettii fi naamusa ogummaa qabu gara kilabichaatti fiduu ga'ee isaa olaanaa gumaachaa jiraas jedha. Waggoota dhufan keessatti Maartin Odegaard waliin yeroo milkaa'inaa dabarsina jennee abdannaas jedha leenjisaan kun. Bara 2015 kilabii biyya Norway Stormis Gudisti irraa kilaba biyya Spain Real Madrid kan seene Maartin Odegaard erga bara 2021 kontiraataa waggaa 4 Arsenaal seene kilabicha keessatti fakkeenya ta'ee jira. Odegaard kilaboota hanga ammaa taphatee keessaa Arsenaal baay'ee akka jaalatu hima. Guyyaa jalqaba Arsenaal seenerraa kilaba kana jaaladhe amma immoo mana koo ta'ee jira akkasittan hubadha jechuudhaan Arsenaal waliin turuudhaaf carraa argachuutti gammachuu isaa ibsate. Kilaba Arsenaal keessatti daayireektara ispoortii Eduun akkas jechuudhaan Odegaardin ibse. Maartin Odegaard umriin ganna waggaa 24 waan hedduu hojjechuu danda'a. Waggoota itti aanan nama akka isaa waliin hojjechuudhaafis carraa argachuutti baay'ee gammannaas jedhe jira. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaan mataarraa qophiin ardaa ispoortii keenya torban kana kanneen armaan olii turanii qopheessee kan isiniif dhiyeessan Jibriil Muhammadi ogummaa kaameraaf teeknikaatiin immoo Umar Jamaaltu na faana ture. Qophiilee Oromiyaa Freedom Media kanneen hafan waliin turtii gaarii isiniin jenna.